Akaakilee fi abaabileen gaaddisaa Oromoota Tuulamaati. Tuulama keessatti Ada'aa abbaan gaaddisaa Obbo Birruu Waaqaa akka yeroo san beekamutti kutaa biyya Shawaa Koonyaa Mannaagashaa Aanaa Hadaa Bargaa jedhamutti abbaa isaa Obbo Waaqaa Bunee fi haadha isaa Addee Dureetti Cangara irraa dhalate. Haati gaaddisaa Addee Bajigee Gonfaa godinuma kana Aanaa Meettaa Roobiitti Obbo Gonfaa Ayyaanoo fi Addee Koree Yaadatte irraa dhalatte. Warroonni gaaddisaa kun jalqaba durba dhalfatan. Daa'ima tanas waan eebbisee kan hin kennine waan ta'eef dhalattee ji'a 3 booda jalaa duute. Lammataas durba argatan. Ishiinis jalaa duute. Sadaffaas durba argatan. Tunis haa bubbultu malee doonuuf guddatte jedhanii hija keessa ilaalanuu waggaa lamaan booda waaqni kenneef deebisee fudhate. Ammas yeroo arfaffaaf durba horatan. Kanaan booda du'a jalaa baqachuuf fakkaata. Intala arfaffitti duraa waan eebbiseef xiggee fudhatanii kutaa biyya Arsii Koonyaa Cilalloo Aanaa Leemmuu fi Bilbiloo magaalaa Boqojjiitirraa iddoo kiiloomeetira 4 fi 5 caalan fagaanne qubatan. Ittaansaniis intala isaanii kan lammataa dhalfatan. Yeroo kana dhugumaan duuni waan hafteef fedhii warra kanaa daa'imma argatanii guddifachuu bira darbee akkam dhiira hin dhalfanne gara jedhutti ce'e. Onkololeessa 6 bara 1950 guyyaa kamisaa kutaa biyya Arsii Aanaa Leemmuu fi Bilbiloo magaalaa Boqojjiitti cinaa ganda yeroo hammaa Caffaa jedhamtutti ilma isaanii hangaftichaa gaaddisaa dhalfatan. Ani kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii Aanaa Leemmuu fi Bilbiloo iddoo Boqojjii jedhamutti. Ilma dhiiraa argachuun baay'ee isaa wanta gammachiiseef gammachuu jedhaniis maqaa isaaf baasan. Gammachuun maqaa ijoollummaa keessa gaaddisaan itti waamamaa ture. Gaaddisaan dhalatee waggaa 5tti abbaan isaanii Obbo Birruu Waaqaa dhibamee haalli eegumsa fayyaa biyyattii baadiyyaa keessatti wanta yaadamu waan hin turreef dhibeen isaatillee odoo faaraan hin beekamiin amajjii 7 1955 addunyaa kanarraa du'aan boqote. Gaaddisaas ilma abbaa hin qabne taasisee Adiyootti isa hambisee. Ijoollee ishii ijoollee abbaa hin qabne qixxee ijoollee abbaa qabanii guddisuuf cimuu malee filannoo biraa akka hin qabne hubattee haati isaanii. Kanaafis kan ishii gargaaru loon xinnoo ni qabdi turte. Ammeenyi booda dhufee garuu horii qaban hundi abbaan isaanii du'ee waggaa 7tti waluma faana waggaa 1tti horiin gaafa horiin 12 dhibeen itti seenee jalaa dhumu. Barnoota sadarkaa tokkoffaa ani anan baradhe achuma Boqojjiitti mana barumsa Boqojjiitti. Sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Asallaa bara san Raas Daargee kan jedhamu mana barumsa sadarkaa lammaffaa Raas Daargee jedhamu keessatti baradhe. Manni barnootaa mana isaaniitirraa tilmaamaan gara kiiloomeetira 4 waan fagaatuuf guyyaa dhiyaanaaf hin galu. Kanuma ganama nyaateen amma galgalaatti ture. Gaaddisaa qofa odoo hin taane haalli kun haaluma ijoollee baadiyyaa deddeebi'anii barataniiti. Haalli sun mijaa'aa ta'us baatu jiruun baadiyyaa kana caalaa waan hammaattuuf barumsaatti cimuu filate. Ijoollummaa isaan keessatti of gargaaruudhaaf waan baay'ee hojjete. Isaan keessaayis muraan ganna afaa haamee mataatti baatee jalatti kirkiraa magaalaa Boqojjiitti geechee neera takkaa fi 2tti saantima 5 fi 10 itti gurguruu ture. Bona ammoo shankoora ulee 3 fi 4 bitee gabaa Boqojjii fi Leemmuu geessee gurguruu ture. Akka ifaajee isaatti milkaa'ullee baatu dhaatuma yoo guddatu hojii kana caaluus kan akka daldala midhaanii bunaa fi hoolota yaalaa ture. Yoo kutaa 7 fi 8 baratu kan isaan barsiisan lammii Ameerikaa Mr. Richard fi Mrs. Susan turan. Barsiistuu Susan gaafa tokko seenaa jireenya ofii isaanii barreessite. Kanumarraa ka'uun
barattoota seenaan isaanii nama gaddisiisan keessaa tokko gaddisaa waan tureef gargaarsa akka isaaf ta'u ganna san mana isaanii eeguuf ji'atti qarshii 10 kaffalaniif walumaa galatti qarshii 45 argate. Maallaqa kana ganna san haadha isaa fi obboleewwan isaa wajjin itti fayyadamaa bahan. Kanaftes hoolota haadhoo 3 ittiin bitate. Firiin qormaataa leenjii barsiisummaa dhufee dhaga'amee iddoo inni itti ramadame Asmaraa ta'uus hubate. Rakkoo isaa ijoollummaatiin yoo ilaalu Asmaraallee ta'uu deemuun qaba jedhee gaaddisaanis murteesse. Warri inni bira taa'ee barachaa ture ati dandeettii barnoota gaarii qabdaa koorsii hojiitiif hin deemeenii kutaa 12 fixii yuunivarsiitii galii jechuun isa gorsuun isaanii hin oolle. Innis garuu gara dha'itti nama jallisa ni dide. Leenjii barsiisummaa na fudhadhe Asmaraadha. Waggaa tokko Asmaraatti fudhadhe leenjii barsiisummaa itti deebi'ee waggaa lammaffaa Jimmatan baradhe. Bara 1966 barataa leenjii barsiisummaa waggaa lammataati ture. Barattoonni dhaabbata leenjii barsiisota Asmaraa bara lammataa akka baratan mootummaan kan barbaade dhaabbata leenjii barsiisummaa Jimmaa keessatti ture. Erga leenjiin booda hojii tana hiriiree ana hojii jalqabee godina Arsiiti. Waggaa 3 kan barsiise. Jireenyi ofumaaf nama fudhatti. Karaa kanaan deemee bakka kanaa gaa hojii kanaa hojjedhee jiraadha jedhanii karoora baafatanii karooraan kan keessa jiraatanii miti. Ofumaaf xurruu ofii barbaadan nama fudhatti. Ani barsiisummaa hojjechuun malee barreessan ta'a jedhee ilaaleen beeku. Yeroo Jimmatti leenji'u ijoolleen abidda ta'an hin jiru. Wandoodhaan ogbarruudhaan. Fulbaana irraa jalqabee Jimmatti jijjiiramanii barnoota Jimmatti jalqaban. Haaluma kanaan eebbifamee kutaa biyya Arsiitti deebi'e. Ji'oottan lamaan gannaa godina itti ramadamanitti workishooppii irratti hirmaachaa akka turan waan mootummaan murteesseef dhumarrattis carraa baasanii ramaddiin isaa Kunyaa Harbaa Gugguu iddoo magaalaa Adaamaatirraa tilmaamaan kiiloomeetirii 67 fagaatu mana barnoota Boolloo yookiin Gabaa Jimaataatti ramadame. Magaalaa Siriitti mana hunda caala jedhamee qarshii 2 kireeffatee jiru barsiisummaa fulbaana 18 bara 1967 jalqabe. Haaluma kanaan osoo jiru haadha warraa isaa addee Qalamaawaa Akiliiluu fuudhee ijoollee 4 isaaf deesse. Abbaan addee Qalamaawaa Akiliiluu Hobbo Akiliiluu Faantaa dhalootaan nama Salaalee yoo ta'an haati ishii immoo addee Laaqachi Daanyee Bantii dhalootaan nama godina Arsii Hanaa Hasakooti. Akaadaamiin Afaan Saboota Itoophiyaa kan caaseffame Ministeera Aadaa fi Ispoortii jalatti. Akaadaamii kana keessatti hojiin gaaddisaa hiriyoota isaa kan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaatirraa walitti qabamu wajjin galmee jechoota afaan Oromoo qopheessuudha. Kanaafis kan filatame barnoota ogbarruutiin waan eebbifameef. Biiroo Barnoota Oromiyaa gizee yeroo jalqabnee qabne gareen afaan qopheessuu, afaan Oromoo qopheessuu achi keessatti uumamee ture. Obbo Gaaddisaan yeroo sanaan dhufanii achi oolu nu wajjin hojjetu. Ga'eessotaaf wanti barreeffamus isaanuma wajjin hojjennaa. Jechoota isaanumarraa fudhanna turre. Isaanuma dhufaniitu lafa hojii isaanii dhiisanii isa kana bira oolu. 75 irra natti fakkaate Gaaddisaa Birruun nutti makame. Eebbifameen inni Haliima Mahammadan jedhamtu tokkoo fi Girmaa Laggasaan jedhaman boodarra nutti hidhaman. Innaa hojii jalqabnu egaa afaanuma Oromoo irratti afaan Oromoo kana maaltu barbaachisaa aadaa isaa ibsu maali? Kanarratti mari'anneet qormaata galmee jechootaa qormaata afoolaa kana calqabne. Ogbarruu kana keessa afoolatu calqabame afoola Oromoo. Amma Gaaddisaan achirra ture. Innis hojii isaa hojjetee fixeet
qaama laalchisutti kenne. Nuti immoo galmee jechootaa warra jinnis galmee jechootaa kana qubee saabaatiin hojjennaa dubbiin irratti walii galluu dinneet haa ta'u jedhamee qubee saabaatiin hojii kanatti fufnee boodarra amma galmee jechootaa kuni haa maxxanfamuun jedhamu dhufe ganda jaraati. Ministeera Aadaa fi Turizimiiti. Afaan keenyaan maxxanfamuu qubee keenyaan maxxanfamuu qabu afaan otoo hin ta'in qubee keenyaan maxxanfamuu qaba jenne nuti. Toleedhaani. Maaliifin si dura dhaabatanii ennaa barri ishii ennaa isaanii toluu didde tole jedhu. Tole jedhanii achumaananii fi gaaddisaan tokkommoo Asaffaa Qannoon jedhamu sadi taaneet hojii kan afaan Oromootti qubeedhaan deebisuu jalqabne. Barachuu jechuun abbaa maallaqaa ta'uu jechuu baatus jibbuus jaalatus falli inni yeroof qabu barumsa qofa ta'ee isatti mul'ate. Hiree barnoota maastireetii argachuuf irra deddeebi'ee yaale akka fedhii isaatii dafees argachuu baatu hojii waggoota 6 booda hiree barnootaa maastireetii argatee lammaffaa bara 1983 yuunivarsiitii Finfinnee seene. Waggaa 3 booda bara 1985 barnoota og-barruutiin heebbifamee ba'e. Barri kun bara jiddu galeeffamiin tamsa'u bara decentralization waan ta'eef hojjettoonni hedduun gara naannootti kan facaafaman waan ta'eef isaas hireen facaafamuu isaa ga'ee naannoo Oromiyaatti biroo ittisa balaa fi qophiitti ramadame. Magaalittii guddoon Oromiyaas Finfinnuma waan taateef inni garuu akka warra kaanii Finfinnee hin baane ture. Kan inni ramadames itti gaafatamaa tajaajila qindeessa dhaabbilee mootummaa fi qunnamtii uummataa ta'eeti ture. Hojii kanarratti namni isa gargaaru kan hin jirre ta'uun achittuu hojichi kan akkaadaamii afaan saboota Itoophiyaatti hojjechaa ture hojii galmee jechootaatiirraa adda waan ta'eef yeroo kaan isatti fudhatu ture. Humnoonni siyaasaa isaatti fayyadamanii kan jaalatan fayyaduuf kan jibban immoo miidhuuf waan barbaadaniif sammuun isaa kana fudhachuu waan dadhabeef hojii kana gadhiisuuf dirqame. Oromiyaatti kan hojjechaa ture itti gaafatamaa tajaajila qindeessa dhaabolee miti mootummaa fi qunnamtii uummataa ta'uu waan tureef hojii biraa argachuun baay'ee isa hin rakkisne. Haaluma kanaan walakkaa bara 1988 Lutheran World Federation Projectii ittisa biyyoo fi bishaanii keessatti hojii argatee mindeeffame. Gaaddisaanii akka lakkoofsa Awurooppaatti 2003tiin dhufee International NGO Lutheran World Federation jedhamu tokkotti waliin hojjedhe. Yeroo sii kaanee wal beekna. Yeroo sii kaanee walitti dhiyaanna. Yeroo sii kaanee waan baay'eedhatii waliin qooddanna. Hojiinsaa hundumaa keessa isa liccisa waan ta'eef ankoos akkuma kana pirogiraamiidha kanan gaggeessaa ture. Sagantaa qindeessuu piroojeektii kamiin keessa kan qonnaa keessa kan nagadaa keessa kan fayyaa keessa kan barumsaa keessa warri cross cutting jedhaman kun warra akka HIV warra akka mirga dhala namaa warra akka advocacy wanta akkasii kun iddoo hundumaa galuu qaba waan jedhuuf inni jiwan suni dooma piroojeektii hunduma isaa keessa galuu nurra ture gaane gaaddisaa wajjiniin fiildiis wajjin ba'uudhaan achittis immoo waliin mari'annee piroojeektii yeroo qophaa'u yaada walii kennineetu akkamittiin akka wanta barbaadamu kana komponentiin sun keessa galu gochuudhaan waliin hojjechaa turre. Tajaajila waggaa 9 walakkaatiin booda Lutheran World Federationii gadhiisee dhaaba miti mootummaa isa waltajjii qormaata misoomaa fi barnootaatti mindeeffame. Waajjira kanattis waggoota 9 taayitaa adda addaa irratti hojjechaa ture. Bara 1997 intalli isaa hangafti Laliseen dhibee hanqina dhiigaa kan qaamni ishii uumamaan dhiiga burqisiisuu dhabuurraa ka'een dhibamtee boqotte. Laliseen kan boqotte heerumtee waggaa tokko keessatti waan ta'eef ilmoollee odoo bakka hin buufatiin ture. Garuu Laliseen dabartu malee hojiin dabarre warra ishiitiif hojjettee dabarte. Baruma kana biyya Ameerikaa deemuu wal dhabbii furuu irratti leenjii ji'a tokko fudhatee jira. Barnoota kana sarara intarneetii online biyya Ameerikaa Biraatiil Booroo Vermont keessatti
mana barnoota School of International Training SIT jedhamutti waggaa tokkoof leenjifamee eebbifamee jira. Bara 2006 ji'a onkololeessaa keessa fedhii isaatiin hojii gadhiisee dhuunfaa isaatiin hojjechaa ture. Bara 1995 irraa jalqabee intalli isaa Laliseen obboleessa ishii Baayiluu wajjin magaalaa Burraayyuu iddoo Kattaa jedhamutti mana barnoota oolmaa daa'immaniitirraa eegaluu banuuf yaalan. Itti jalqabuuf qarshii 6,000 abbaan kennee fi mana baankiin ijaarsaa fi daldalaa Construction and Business dhaale baankicharraa qarshii 250 kireeffatanii eegalan. Bara jalqabaa daa'imman 45 caalaa hin arganne ture. Garuu carraaqqii guddaa gochuun abdiidhumaan itti fufan. Laliseen umuriin jiraattee hargu haa dhabdu malee manni barnootichaa naannoo Burraayyuutti guddatee beekamaa fi jaalatamaa ta'e. Kuusaa Gadoo asoosama ammayyaa isa jalqabaa kan bara 1983 maxxanfame ta'uusaa irraa ka'uun Kaatiriin Giriinfiild Miiwis fi Taammanaa Bitimaa Yuunivarsiitii Humboldt Berliin irraa barreessanii Yuunivarsiitii Sorbonne Paris keessatti kitaaba mata duree Itinerary Contracts Cultures jildii 38 jedhu keessatti fuula 301 hanga 307 irratti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2006 maxxansiisanii turan. Namoonni Kuusaa Gadootiin gaaddisaa beekan kuruphee takka dhaltee maseente jedhanii isa lammataa barreessuu dhabuu isaatiif karaa darbuu isaa dhoowwan. Kuruphummaa jalaa ba'uuf asoosama dheeraa dhaamsa abbaa jedhamu bara 1994tti maxxansiise. Yeroo sadaffaatiif fedhii gamtokkee fi hogbarruu gaggabaaboo biroo Kuusaa hogbarruu gaggabaaboo bara 2001tti maxxansee gabaarra oolchee jira. Hojii hogbarruu Oromoo daraan cimsuuf dhuunfaan kaachuurra harka wal qabatanii socho'uun faayidaa qabeessa ta'uu isaa hubachuun waldaan barreessitoota Oromoo Gaaddisaa Birruu Tafarii Nugusee fi hayyoota biroo waliin ijaaranii jiru. Bara 2002 hanga 2007 durataa waldaa barreessitoota Oromoo Gaaddisaa Birruuti. Miseensota waldichaatii wal gargaaranii hogbarruu walitti fuudhuun namummaa Kuusaa hogbarruu gaggabaaboo namummaa jedhamu keessatti barreeffamni mata duree namummaa jedhamuun dhiyaate kan Gaaddisaa Birruuti. Bara 2007 ji'a eebilaa keessa burreen bifa tokko miti mata duree jedhuun asoosama dheeraan maxxansamee jira. Kanaan alas asoosama gaggabaaboo 2 dorgommii sadarkaa idil addunyaatti dhiyeessee jira. Isa Waxala Qaccee Gaabbii jedhamuun tokkoffaa bahee yoo badhaafamu fedhii gamtokkee kan jedhamuun sadaffaa bahee jira. Galmee jechoota afaan Oromoo hiriyoottan isaa wajjin waggoota 9 qopheessaa tureera. Kitaabolee Who Moved Mighties jedhuu fi Peace and Reconciliation akkasumas waraqaa ragaa fi kitaabota hedduu afaan Ingiliziitirraa akkasumas afaan Amaariffaatiin gara afaan Oromootti jijjiiree jira. Gaaddisaa jecha 2-3 waan nama akkatti ibsituu miti gama hundaan gama hogbarruun isoo kaafte gama waldaa barreessitoota Oromoo bu'uureessuurraan isoo kaafte akka namaattis namummaatiin yoo kaafte nama jecha tokko lamaan ibsituu miti. Duraan ijoollummaarraan Kuusaa Gadoo beekna. Kuusaa Gadoo inni akka barreesse seenaan beekna. Gaaddisaa Birruu akka ta'e beekna. Sadarkaa elementarii haaskuulii yeroo jirru jechuudha. Gara aadaa dubbisuutti gara hogbarruutti dhufuufis xurree kan nuu saaqe Kuusaa Gadoo isa tokko kan Gaaddisaan isaan tokko jechuudha. Achii booda namummaatiin itti dhiyaadhee Gaaddisaan eenyu akka ta'e nama guddaa akka ta'e nama ofitti qabu akka ta'e hogbarruu Oromoof nama iddoo olaanaa qabu akka ta'e erga gara waldaa barreessitoota Oromootti dhufeetan hubachuu dandeechu. Obbo Gaaddisaa Birruu ijoollee taanee kitaaba isaanii dubbisaa turre jechuun bara 1983 yeroo jalqabaatiif Obbo Gaaddisaan nama kitaaba asoosama afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barreessanii maxxansa carraa argatan turanii. Gaaddisaan vookalii miti. Sagaleen isaa badaan dhaga'amu. Hojii isaatu cimaadha. Qoosaa waca kanas hin qabu. Iddoo wacamuu iddoo waan akkasii kanatti hin argitu. Pankchuwaaliidha yookiin immoo yeroodhaan argamu, yeroodhaan informationii dabarsuu, informationii qabatama, informationii fudhatama qabu.
harka namarratti laphee namarratti ulfina qabu tokko kan inni dabarsu. Obbo Gaaddisaa Birruu hundeessaa waldaa barreessitoota Oromooti. Anaaf Gaaddisaa Birruu jechuun mataa ogbarruu Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu egaa namni isaan wallaalee hin jiru. Keessattuu barsiisonni fi barattoonni sirriitti beekuun isaanii. Obbo Gaaddisaan hangafa hunda keenyaati. Barreessitoota hunda keenya hangafa ogbarruu ta'uu qofa miti. Ogbarruu sana waan adda godhu bara itti ogbarruu sana kalaqa ofii gabbaasuudhaaf hojjetanii sanatu baay'ee adda godhama. Barreessaan kun argite nama guddaadha hangafa jedhee osoo hin yaadin ture kan lafarra rafee namni baay'een beekadhee yaada namni bara waldaa Caaftuu Lamaa bara sana dhaqu akkasii murannoo guddaa akka sanaa nama qabu ture haamileen sun salphame. Lammata aarsaan yeroo sanaa salphaa miti. Kitaaba namarraa fuudhee dubbisuu argachuun nama dhibaa. Gatii nama baay'isa akka marraa miti. Gaaddisaa Birruu waan sammuun isaa keessaa qabu alatti baasuudhaaf waan deemuuf uummataa waan kennuuf deemuuf walitti dhufne. Ofiisaatiif qabatee teenye. Wannan qabu maaliif hin kenninee uummataa jedha. Egaa Obbo Gaaddisaa Birruuni walumaa galatti Obbo Gaaddisaa Birruun nama jabaa አርቲስት ኦሮሞዳፍ ጉማቸው ለና ካኒ ደርበኒ በብዙ ስራዎች ውስጥ አሳልፏል። አባንኮ ዋን ዶ ጀቴ ደበርሲራ በርሲሱማ አንገው በሩ ኦሮሞ በሬሱት አዴምሰ ሰነ ኬሰት namni waan hedduu barata anis abbaa koorraa kanan baradhe jabinaa fi hobs barruu asoosama oromoo barreessuu keessatti namoota angafaa ogbarruu afaan oromoodhaa fi gahee guddaa taphatan keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa oromoonni hedduun kitaabolee hedduu barreessanii dubbistootaaf dhiyeessuun quxaa'uu jala nu baasanii jiru. Hawwiin keenya kan yeroo dheeraa kana ture har'a garuu kana bira darbee ogbarruu hammanaan qaba jedhuun qofa odoo hin taane hojiin keenya hojii boonsaa isa heessattuu dorgomaa ta'e qabannee dhiyaachuudha. Kanaaf immoo barreessaa jedhamuuf kaachuu odoo hin taane rakkoo gadadoo gammachuu hawwii jaalalaa fi jibba saboo fi ifa baasuun waan gaarii hojjetanii barreessaa kabajamaa ulfina qabu ta'uuf halkanii guyyaa hojjechuudha. Hojii cimaa hojjechuuf falli jiru beekumsaan socho'uudha. Beekumsi kan argamu barnootaa fi bal'inaan dubbisuudhaan qophii akkanaa odoo hin horatiin waan nama qaanis hojjetanii hawaasaatti gad baasuun amilee barreessichaa tuquun achittuu ogbarruu oromoo hunda tuffachiisa. Haala akkanaatirraa of eeguu qabna. Ciminni ogbarruudhaa karaa lamaan heeggama. Innis gama qabiyyeetii fi gama teeknikaatiin. Ogbarruus ta'ee hartii hundi gama qabiyyeetiin kan xiyyeeffachuu qabu dhugaa fi jiruu hawaasaatirratti. Sababa bal'aaf ogbarruun keenya amanamaa ta'uu qaba. Sababa bal'aan haala qaamni barreessaan tokko gammachiisuuf kaatu gonkumaa jiraachuu hin qabu. Namni hundi ogummaa wal qixxee hin qabu. Tokko tokko caaluu waanuma jiru kan beekurraa barachuun barbaachisaadha. Ogeessi hojii namaaf ilaalu itti dadhabee dhugaadhaan ilaaluu qaba. Sobaan nama jajuun lammii qilee buusuun achittuu maqaa ofiis xureessuu ta'a. Gorfamaanis wanta ogeessi gorse hubatee ilaalee dhugaa qabaannaan fudhachuu qaba. Yaaduma kiyyatu sirriidha jechuun mataa jabaachuu walirraa barachuu nama dhorka. Gama biraatiin barreessaan kan itti dhama'ee barreesse mallaqa isaa dhangalaatee maxxansiisu yaanni kiyya dubbistoota ni fayyada jedhee amaneeti. Ifaajeen barreessaa Oromoota garaa nyaachuu qaba. Ilma dhalfatan yoo namaaf dhungatan akkuma nama gammachiisu kitaaba isaa yoo dubbisan barreessaa gammachiisa. Kanaafuu Oromoonni kitaaba bitanii dubbisuu qabuun dhaamsa kooti. Kitaabni yoo hanga maallaqa itti bahe hin geenye ta'ellee haala kana yarina qaba jechuun qeequun barbaachisaadha. Beessaa fi yaraa kan adda baafnu yoo binnee dubbifne qofa. Qeeqarratti dadhabbina barreessitootaa odoo agarruu irra darbuun barreessicha miidhuu malee fayyaduu akka hin taane hubachuu qabna. Garuu odoo hin dubbisuun qeequun yookiin komachuu hin danda'amu. Kanaafuu ogbarruu dubbisuun walaa qarqaarru barnoota irraa haa argannu ittiin haa bashannannu barreessitootas haa deeggarru jedha Gaaddisaan. Jalqaba kanaan irraa ittiin ka'e afaan Oromoo afaan ittiin dubbatan malee afaan ittiin barreessanii miti barreeffama hin qabu jedhamee yeroo hedduu
namoonni adda addaa yoo dubbatan sabni kun saba ammana guddatu, saba ammana bal'atu, namoota baratanis kan of keessaa qabu ta'ee akkamiin kana hunda guutaa, akkamiin afaansaa afaan ittiin barreeffamuu miti jedhama kan jedhu xiiqiin natti dhagahamee sanirraa egaa kan barreessuu danda'u eenyu hoo jenne saba biraa kan eegnu osoo hin taane Oromoodha kan barreessuu danda'u. Oromoo keessa umuyyuu eenyu kan barreessuu danda'u hoo jedhame nama waa'ee kana barate, nama ogbarruu barate. Kanammoo lachuuyyuu guutuu wanta hin danda'uuf eenyuun eegaa karri morkaa banaa bulti jedhanii odoo tokko tokko eeguu bara dheeraa dabarsinee waa tokko hojjechuun qaba, jalqabuun qaba kan jedhuudhaan kitaaba kana kanan jalqabe. Kuusaa Gadoo kan jedhu bara 1983 kan maxxanfame afaan Oromoo yeroo sanatti barachuun nuun eegalamne qubeen yeroo sanan baratamne yeroo sanatti maxxansanii uummata biraan ga'uu jechuun waan addaati. Obbo Gaaddisaa Birruu barreessaa Oromoo jalqabaati. Barreessaa ogbarruu Oromoo keessumaa Kuusaa Gadoo kitaaba kana dura kan afaan Oromootiin ba'e jira jedheetu yaadu. Asoosamni maqaan isaa hin dhaama yoo ta'e tokko kitaaba Obbo Gaaddisaa Kuusaa Gadootu ka'aa jechuudha. Achi keessatti jireenya hawaasummaatu tuqama, wantoota jireenya hawaasaa keessatti bu'aa buusan qabsoo duukaa wanta wal qabatutu jira, gadootu jira, waan sirra ga'aa turee fi duuba kee deebitee yeroo laaltu miidhaa kana kan irratti hojjete abaluu waan ta'eef abaluu kana dura dhaabachuutu irra jira jettee ammatti yaaduu dandeessutti dhugaa dubbachuu fi barnoota afaanii yookaan barnoota ogbarruu keessatti qofa osoo hin taane qabsoo Oromoo keessatti kitaabni kun bu'aa guddaa buusuu isaatu natti mul'ata. Dhukkubsatanii sirriirra ciisanii miti. Osuma dhukkubsatin nama haamilee kennamuufii qabu. Akka bifa garaagaraatiin haamileen ittiin namaa kennan hedduutu jira. Kan ittiin nama encourage godhan, kan ittiin nama hirban, kan ittiin nama akka nama onnatu godhan. Sana hin qabnu. Sana hin qabnu. Tokkoyyuu kan amma akka itti sochii kana keessatti sirba Obbo Gaaddisaa keessatti yaadaa jirru waan akkanaa fi moodelii lafa kaa'uu yaadameeti. Moodelii jechuun namni kana booda akka waan kana irratti hojjetu barbaanna. Gaariidha. Akka barreessaatti qofa otoo hin ta'in akka waliigalaatti Oromoon akkatti tureef bakka inni ture beekamaadha. Inni kun waan salphaatti ilaalamu miti. Tokko instituushinii jabaa gad dhaabanii kan civil society namoota uummataaf waa buusan badhaasuu beekamtii kennuufiin baratamaa miti. Sun rakkoo hawaasichi keessa ture wajjin kan wal qabatu ta'a jechuudha. Amma aadaan dhufe namootuma daddafanii gara waltajjiitti dhufan miidiyaatti mul'atan namoota akkasiitu akka hayyuuf beekaatti mul'ata malee namoonni dhuguma siyaasa Oromoos duuba ta'anii utuban ogbarruu Oromoos duuba ta'anii utuban beekamtii isaaniif malu argataan turre. Dhaamsa abbaa kana gubbaarratti inni boofni tokko hin jira. Akana akka fakkiitti fudhanne bofa. Inni ganaa mukni immoo goggogaanis hin jira. Keessa immoo lafti immoo jiidhaadha. Magariisa lafti. Kana gubbaarratti maal hojjenne jennaani diinni badaani diina lafaa wal fakkaatee bulu. Kan irra taa'u sana gubbaarratti adda yoo ta'e ogguma sun agarta. Amma kuni boofni kuni maal fakkaatee jira? Lafa irra jirutti wal fakkaata. Irra jira tokko tokko bakka tokkotti argamu. Na isa ta'eet inni immoo namicha irratti maramee suuta jedheetu magariisa gubbaarra namichi kun magariisa jedhee oduu deemu keessaa ba'ee namicha irratti maramee namichi kun immoo uleedhaan ajjeesuu hin danda'a. Ammas immoo hiikaa masaaba gadi buusuun hin barbaanne hiikaa isaa cimaa barbaanne. Duraaf duuba nagaa erga barfatee warri nagaa leellisu yoo nagaan boora'u maalumaaf callisu. Nageenyi kan jalqaba boora'u miti gaafa sabni hiriira ba'u. Gaafa qawween dhuka'u yookiin gaafa lammiin dhuka'u. Miti gaafa sabni biyyaa baqatu yookiin gaafa lammiin gabaa lagatu. Dursee bada dubbiin awwala kan jalqabu komiin gaafa maatiin beelaan harca'u guyyaa obbolaan dugda walitti galu bara iyyummaan mandhee ijaarratu tibba firri wal mufatu gaafa namni wal tuffatu yeroo haqni haphatu guyyaa jibbi hundee horatu. Bara lafaatti summiin adooffamu
yoo baqataan kaleef lubbuu sarbamu yoo balfi biyya guutuu weeraru nuti odoo arginuu hin agaru hubatee hin beeknetu abiddaan taphata wanti hin barbaadamne tasa dhalata bara dubartiin dubartii heerumtu akkanaan yoo duudhaan faallaa deemtu yoo san dhiiratu dhiiratti heeruma uumaa wal huruutu fuqqisoo deema tibbaa haraamummaan dagaagfamu yeroo ilmi dhiiraa gadheeffamu akkasiin duudhaansaa yoo sarbamu nageenyi biyyaa hin booreffamu haqni laaflaan irreetu jabaata nagaan xinnaannan waldhabbii guddata kana hundaa hubadhaa yaalabata faayidaa nagaa faarsuun yookiin nagaa buusuun ta'uu qaba awwala odoo hin ta'in galgala osoo rakkoon hin hammaatin otoo furmaan hin fagaatin haqaan deeman malee nagaan hin jiru dhugaa waakkannaan ofumaan bicinjiru dhiyootti dhiisee kan fagoo deebisu tiksee akkanaa maalumaaf leellisu dhiiga lola'urra kan tarkaanfatu bu'aa gaarii kan keessaa buufatu dhiiga lammii isaa kan dursee unatu isa irmii hin beekne maalumaaf filatu gaafa nagaan bu'e gaafa wal jibbi du'e qawweetu hojii maarashaa fudhata ulfinaaf jaalalatu iddoo argata nagaa buusuun waa hedduuf fala aadaaf duudhatu iddoo isaatti gala kan walii hin malletu walii mala waraabessatu harree waliin gala bara walqixxummaan daraare yoo namni afaan walii bari yoo san diinatu diina baraare yoo qabeenyi biyyaa qixxee qoodame tokko laachaa tokko beelessuun dhoorgame masaanuutu ilmoo masaanuu guddisa sardiidatu ilmoo saree hoosisa anatu siif beekatu hafa anaa mitiisitu caalaatu dhufa hojiitu akka afaanii ta'a afaantu akka garaa ta'a garaatu biyyarra bal'ata biyyatu wal faana guddata barreessuudhaan hojii baay'een hojjedhe ani bakka nagaa as gaaf jedhee too yaadne malee baay'een hojjedhe hojiin kiyya uummata bira hin dhaqqabne inni real sense dhaqqabe jedhee afaan guuttadhee dubbachuu hin danda'u garuu immoo hin geenyes hin jedhu uummata bira akka hin geenye kan taasise aadaa dubbisaati dubatti hafa aadaa dubbisaati